baga gammadde baleessa kiyya baga rabbiin akkaawuntii kan keessiif deebise. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota keenya guyyaa kaleessa akkaawuntiin asliidhaa kunkutee ture. Daawwaan inni gaggeessaatiin ture sheekotii fuutaatee sheekotiin baay'ee viidiyoo muraa ture sheekotiin teenyaa akka malee walii gadi hin deemaatiin turte. Maaliif jennaan waan ergaa gurguddaa qabu hedduu dabarsaa ture. Haa ta'u ammoo akkaawuntii isaa guyyaa kaleessaa jalaa gubateetiin ture. Haa ta'u malee guyyaa irraan kana deebi'eetiif jira kabajamtoota fi jaallatamtoota keenya kanarratti yaada qabna. Waliif daddabarsuudhaan uummata keenya biraan nuuf gaafii hin jenna. Turtiin waliin taasisa. Anjira. Yeroo baay'ee itti dannaftee itti dhiichiftee maal jettee yoo si jalaa gubate si aarsuu danda'a sitti dhagahamuu danda'a. Ani waan akkasiitirra bilisaa ani isinin jedheera amantiin tiyyallee hin dhoogiti amantiin teenyas hin dhoogiti. Islaamni isinitti marfara amma sheekidha waan ta'eef gizee haasofnu hadiisaaf quraana keessa maka haasof gizee waa haasofnu hadiisaaf quraana. Islaamni yoo waan gaarii argate itti shakkara yoo miidhame itti sabbara amala islaamaa keessaa tokko kana hin obsinaa jechuudha hin gorsinaa jechuudha itti shakkarra itti sabbarra waan ta'eef namni rabbii hin qabu mootu waan dhabe hin qabu. Namni rabbii hin qabu waan dhabe tokko hin qabu jechuudha. Allahu akbar gurbaa durriyyee san rabbiin qayyalchee akkatti daawwaa gora. Allahu akbar jedhamee hundi keessanuu gurbatti madurriyyee akkasitti hudduu dhalaalaa osoo rabbiin qajeelchee xiiqiin dambara mi'oofti xiiqiin gara amantii kiyyatti na deebise aniin kun carra qabee sabar eebbifamaadha Allahu akbar jedhame. Laa ilaaha bakka eeguma asliituu ijoolleen islaamaa guutuun hin qajeelti. Innaa lillahi Allahu akbar kanaaf maaloo girri dhiisaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya baga nagaan dhuftan isiniin jechaa obboleessa keenya aslii guyyaa lama dura dhimma masjida diigamuu kana ilaalchisuudhaan yaada garagaraa dabarfataatiin ture. Yaada isaa kanatti namoonni gariin kan dallanan komantii garagaraa barreessuudhaan hedduu isa muufachiisuudhaan jechoota garii yookaan jechoota gartee nama muufachiisan afaanii baasanii turanii gamanumaawwan ani isiniif dhaamuu barbaadu namoonni gartee viidiyoo namaa waraabdanii olii gadi hin deemtan baradhaa waan takka baradhaa. Viidiyoo namaa hoggaa waraabdan akkanumatti uffisaniituma fuutanii guutuu viidiyoo sanii fuutanii hin maxxansinaa. Maaliif jennaan komantii namni gartee isaa arrabseen takkaa'uu gartee warri gartee masginni diigamuu kana deeggaraatiin jiran arrabsan jechuudha. Sababaa sanii akka malee muufatee bakka agaritti ta'inni gartee wanni godheetu jira ta'inni gartee riiplaay komantii saniif faa deddeebiseetu jira. Wantoota akkas akka isan jidduudha haquu danda'uu qabdan. Yuunaayitid Oromiyaa irraa baradhaa. Yuunaayitid Oromiyaan ammaan kana viidiyoo namaa hedduu waraabee fida. Haa ta'u garuu viidiyoo namaa gulaalu malee inuma hin maxxansu. Sirriitti gulaalu malee. Viidiyoo amma asliin haasee kana guyyaa lamaanuu maxxanseetiin ture guyyaa lamaan yaadeen kannate. Viidiyoo isaa dhaqaatii dhaggeeffadha. Viidiyoo nan hojjete dhaqaa dhaggeeffadha hunda ishiidha. Sirriitti gulaaleetiin bakkoota gartee silaa namoota walitti muufachiisan jee yaadu hundaa'u wallakkise jechuudha. Akkasumattuu hundi keessanuu warri gartee viidiyoo namaa waraabdanii olii gadi hin deemtan please waan kana irra deebinee yeroo hedduu isin himaan turre viidiyoo sirriitti gulaaltan malee hin maxxansinaa namootallee walitti aarsuudha taate. Komantii waan komantii nama tokkoof riiplaay godhe fa'aa akka waan sabatti takka akka waan gartee ganda tokko tuqetti warra gartee yaada jijjiiree yaada isaa kana jijjiiree muufachiisee jira. Hundaafuu kabajamtoota fi jaallatamtoota keenya obboleessa keenya aslii akkaawuntiin isaa kaleessa jalaa cufameetiin ture. Haa ta'u malee guyyaa irraan kana deebi'eetiin jira. Baga gammaddee obboleessa kiyya ammallee akkaawuntii kan gee dabalee nuuf haa jiraatu. Oromoon fayyada malee Oromoo hin miidhu. Kanaafuu Oromoon waan takka irratti gartee waliif obsuu danda'uu qabda. Gaafa akka tasaa gartee jechi tokko nama afaanii bahee osoo haasa'uu komantii garagaraa dubbisuudhaan takkaa'uu miira keessa seenee jechoonni gariin afaanii bahe waliif obsuu danda'uu qabdan takkaa'uu suuta gaafachuu danda'uu qabdan malee walirratti duuluun Oromoo kana gartee adda fageessa malee Oromoodhaaf bu'aa hin qabu. Dhimmi masjidaa ammoo dhimmi amantiidhaa akka malee dhimma ulfaataadha waan ta'eefuu akkaan akkasiin laaladha. Dhimma masjidaa irratti akkaawuntiin isaa kagubatee rabbiin akkaawuntii kiyya gartee akkuma gartee dabbaa fi maarreedhaan gartee garsiisaa ture. Aaqibaa tolchee rabbiin kuchise jee kaleessa dubbataa ture asliini arraan tana gartee deebi'ee fi yaada kanatu jira. Kabajamtoota fi jaallatamtoota keenya yaada inni kanataa jiru kanallee dhaggeeffadhaadha. Waliif obsaa obboleeyyan kiyya walitti gartee duuluun gaariidhaa miti wal kabajuun hedduu gaariidha. Waliif obsa qabaachuun gaariidha. Tokkummaa Oromootiif illee gaariidha. Kanaan isin jaa waliif daddabarsaadha. Uummata biraan gahaa galatooma. Takbiir. Diligalee. Ani barkaata isinitti himee ture osoo girgirriin kun hin ka'in ani waan hunda ta'uu badheera. Jaannata galuu barbaada. Addunyaa irratti azabamee akhiratti azabamuu hin barbaadu jedheera. Allahu akbar. Amma kanaaf tokkoof irratti waan naa gootan
warri na jaalatan ana arrabsuun kiyya isin quuqe anaaf jecha ganda namaa arrabsitan anaaf jecha ilma oromoo arrabsitan anaaf jecha hayyoota oromoo arrabsitan anaaf jecha artistoota oromoo arrabsitan yoo dhugaa na jaalatanii anka isin quuqu taate nama tokkon arrabsina ani nama na faarsus nan barbaachisu nama na faarsu nan barbaachisu ani nama na arrabsu barbaada namni na arrabsu na fayyada namni na faarsu mootuu na miidha akkamitti jedha tokkoffaa ani waa'ee diin islaam ka dubbadheef waa'ee gubachuu diigamuu masjida rabbii ka dubbadheef waa'ee ciramuu qur'aana rabbii ka dubbadheefi sinigalee waajiba narra jiru gaafa du'e ati maal eeyda humna qabduun sagalee maan ta'in maa dhayxee hin dhoggin maa yaadan hin jibbin gaafii jalaa ba'uufi malee akka inni tokko na faarsee inni tokko na arrabsuufi miti haadha dhugaan jiru kana dhugaa feetan taanaan dhugaan kana sinigalee dhugaan rabbii fi ana jidduu jiru kana diin rabbiitu tuqame hadiisa rabbiitu cirame qur'aana rabbiitu cirame kanaafi waajiba narra jiru nafsee tiyyaaf jecha dubbadhe ganda kiyya bakka bu'ee miti hordoftoota kiyya bakka bu'ee miti hordoftoota amantii islaama bakka bu'ee miti lubbuu tiyyaaf yoo gaafatame deebisuuf soo kanaafi warri amma anaaf jecha nama arrabsitan dilii isin dalaydaniin guyyaa qiyaamaa yoo rabbi na gaafate hin beeku jara kenna ani jaannata galuu barbaada ani shahiidee ta'uu barbaada maanatti hinaaftan isin na jaalattan hin beeka bannaataachu iski addunyaatti illee azabamee akiratti haa boqadhu natti hinaafina bannaataachu ta'uun warri na arrabsu immoo itti jabaadha maaliif dilii tiyyanarraa dhiixan anillee jabaadhee ta'uu badha isinillee jabaadhaa na zolloma sinii galee ani sa'a kanatti ganda tokkoomi addunyaan guutuu yoo natti roorrifte hin barbaada zollomamaa rabbi bira dhaabata are you understand amma miira keessaa baatanii isinii galee dhiisa mootummaa miti an deeggarsa tokko nan barbaachisu dhiisa rabbii kiyyaaf jecha dubbadhe waan ta'eef dhiisa bakka ana isiniin jedhe ta'utu aqumu eeneen ajanda aqumu warri na arrabsitan immoo itti fufa garee dabaladha waraana dabaladha yoo barbaachisaa ta'e mana kootta kokkolfaa du'uu barbaadan karaa rabbii irratti qajeeluu barbaada dararaa laman barbaadu maal abbo waggaa kuma jiraataan jirru sini galee bakka enough sini galee kanuma misini galeeraam amma isini galeera kanuma jibbaa namarraa hin qabnu jibbaan ganda namaatirraa hin qabnu amantii keenya irratti hin qoosinaa jechuudhumaafi nama akkaawuntiin kiyyanaaf deebi'eera congratulation lamaala tahanno ankalellee isinitti himeera ammallee wanni isinitti himu ammallee maali beeytani wanni isinitti himu akkaawuntiin kiyya kuni tokkoffaa akka sabaatti isin biraa galata qaba yoo tuquu baatan natti tola miira hinaaffaa keessaa baatanii yoo tuquu baatan natti tola lammaffaa hin ifaajjan malee akkaawuntii akka laayotti gubatuu miti because akkaawuntii kuni sarraatanyaa kaampaanii chaayinati ilaalan inta marammaran sinii galee giiftiin hiriyoonni kiyya naa kennan ka'an deebisee namaa kennu kun isaan fayyada waan ta'eef intuqan sarraatanyaa ufi ati guyyaa tokko ilillii kennitee hin beeyne atiin bututtuu waan nyaattee bultu hin qabne ta guyyaa tokko ilillii kennitee hin beeyne ta fira ilillii sii kennu hin qabne fi aniin hiriyoota na jaalatan ililli irra haga leencatti naa kennan qabu kaampaanii chaayinaa biratti sharafni kenna tokkoo miti jechuudha tokkoo miti respect qabaa nama kaampaanii chaayinaa biratti tokko ani nama waggaa diidam xiqqoo itti ufdhaadhu sanillee haa dabalu kateetti ufdhaadhu tokkoffaa ani nama waggaa diidam torba biyya chaayinaatti barate nama lammummaa chaayinaa qabu garaagarummaan
warra na jibbuuti fi kiyyaa jechuudha. Tokkoffarratti ani nama waggaa 27 biyya chaayinaatti barate. Nama lammummaa chaayinaa qabu. I am China by Ingilizanya. Lammaffirratti akkaawuntiin kiyya kana liivilii meeqa qaba? 37 qaba. Liivilii 37 kana yoo xiqqaatee bar Adaamatti fooqin ijaarta. Doolaara 20 ol gaafata liivilii 30. Kaampaaniin doolaara 37 itti bahee atiin dhuufuu waan nyaatee bultuun qabne riippoortii gootee siin dhaga'uu jechuudha. Liivilii tokkorraa tokkotti ce'uu bar miliyoona si gaafata doolaara 5,000 si gaafata bar. Si galeeraa ijoollee giiftaroota gaafadha. Anamma 37 kanarraa 38 seenuuf yoo xiqqaate doolaara 5,000 na gaafata. Okay. Ani doora mallaqa kafalaan liiviliin kiyya guddata. Yoo riippoortii na goote siin dhaga'uu jechuudha kaampaaniin. Maada siinoo yetu screenshot godhee si agarsiisu kuno miliyoona tokkoo fi 300,000 doolaara meeqata? Koiniin miliyoona tokkoo fi 300,000 screenshot si agarsiisu doolaara 12,000 hin xiqqeessa jechuudha. Kunoo dasii as jala jira. Thank you dasii ko. Sigalee dasii thank you. Laala nama hisaaban beeku smart yetamaaree nama guddaa biyya guddatte jiru. Liivilii tokkorraa tokkotti ce'u doolaara 12,000 kafalta. Okay. Atiin hoolan ilillii takka namaa kennitee hin beekne aniin kaampaaniidhaaf doolaara 12,000 kafalu beemiin aangilnoo akkaawuntii kiyya gubda dhiisaa jechuu barbaadetti. YouTube irratti illee Facebook irratti illee ani Oromoodha bannaa taachuu badallee ta'u yoo isin fayyaduu dadhabeeyyuu ismiidhuu hin danda'u na dhiisaa jedhee diddan akkaawuntii kiyya kare doolaara 10,000 wajjin cubsiiftan. Sa'a 24 booda si deemne naan jedhan screenshotii kalee isin agarsiise just sa'a 24 sanitti kunoo naa deebi'ee jechuudha. Ufin dadhabsiisinaa lama la tahan dhiisaa. Ani namni an jibbu tokko addunyaa kanarra hin jiru wallaahi nama afaan Oromoo dubbatuu miti hubadheera baqa dhiisa baqa. Lamaan nyaam hiriyoonni kiyya sinigalee warri miidiyaa kana irratti wal barree doktorummaa kiyya taqabbaltanii doktorii isinii ta'ee congratulation akkaawuntiin kiyya naaf deebi'eera. Taaptaappii godha koppiliinkii naa godha. Miidiyaa kanarratti ragaa naa bahee haqa dhaanatti tole keessa eenyuun ni beeytanii Abu Musa'aabi. Abu Musa'aab aslii deeminaan jedhamuus hin danda'ini. Sheekiin Oromoo, qeesiin Oromoo, hayyuun Oromoo, wallaalan Oromoo sitti hinaafee si dadhabee deemi jedha. Viidiyoo jira dhageeffadha. Dhageeffadha. Ani akka Oromootti ani sooqidda. Sooqidda hin jibbani. Nyaanni sooqidda malee hin tolu. Ani hunda keessan hin jaaladha. Wanni mootu walitti nu buuse amantii tuqame. Saniif sagalee ta'e. Gaafa amantiin obboleewwan kiyyaa tuqamtullee sagalee mataa ture. Nafaarsaa turtani. Kaleessa gaafiin kiyya. Isa dhugaa nama akka namaatti yaadufi. Kaleessa gaafa amantiin keessan tuqamu sagalee isinii ta'ee goota ta'ee har'a yeroo amantiin kiyya tuqamee ufiif sagalee ta'u maaliifi diina keessan ta'e. Gaarii miti. Barri ni darba. Wanti kunuun ni darba. Taazabbiin hin darbu. Waan darbu jettanii seenaan tareen dalagina. An amma nama masjiini 23 gubate sun itti dhagayamuu didee asliin ganda kiyya arrabse. Asliin goota kiyya arrabse. Hin arrabsine jechuudha. Gandi an arrabse jiru goonni an arrabse jiru deebii deebise malee. Wallaahi. Xilaanni nama akkasanaan jedhu caalaa hin jiru jechuudha karaa amantiitiin. Oromummaa walumatti qabnaan malee. Oromummaa walirraa mulquu hin dandeenyu. Isin warri har'a baga masjiinni gubate asliin dhiifama nu haa gaafatu jettan dhuftee dhiifama yoo miila kiyyatti kuftee yoo naan jette rabbii walitti buute malee anaan walitti hin buune ana dhiifama hin gaafatin rabbii kee dhiifama gaafadhu qur'aana rabbii ka cirametti gammadde masjiida rabbii ka diigametti gammadde deemi ana miskiina maal dhiifama na gaafatta rabbii kee dhiifama gaafadhu allaqa. Firoomni nuti walitti qabu tokko hin jiru, dhiifamni ansi gaafadhu tokko hin jiru, dhiifamni sirraa barbaadus hin jiru. Never ever kana firritti diinnis beekuu qaba jechuudha. Obboleessa harmeen kiyya dhalte yoo taate laayivii bahee baga masjiinni gubate taanaan indoom haxifallo. Kan walii keenya waliin kabanyee waan waliin qabnu irratti waliin haa jiraannu. Amma nuti
akka sabaatti wanni waliin nu taane waliin gabroomne oromummaa waliin qabna gabrummaa keessaa ba'u irratti yoo wal taane karaa wal taane irratti waliin qabsoofnaa jechuudha. Amantiin ka dhuunfati waan ta'eef atis ka ortodoksii rabbiin beeta kiristaana keessi haa eegu amantii keetirratti si haa tiisu. Ka islaamat rabbiin masjiida isaa haa eeguuf ka jalaa diigame bakka haa buusuuf amantii isaatirratti haa tiisu ka amantii biraas akkasuma jechuudha. Bazaa yeroo tokko tokko ijoolleen jira. Gizee ijoolleen aaranii oromummaan hin araba jettan bakka rakkoon qabu nuti silxellee araba leeoo taane islaamummaan kennaa nuuf gaa'ee ijoollee islaamaa jettu immoo hundi akkamitti oromummaan qilee haasa'u jetta bara. Ilaan amma for example normally nama amantii tokko ta'ee waa'ee qabsoo waa'ee oromoo dubbatuu dhiisee amantii kiyya jala yoo deemadhallee rakkoo miti jechuudha mirga kiyya. Akkuma abbootiin amantii inni kun cherchii keessaan baane inni kun masjiida keessaan baane ani maarak chilaallo waa'ee oromoo kana oromoo dhiisee qabsoo maal namni kamuu hin dhiisa rakkoo miti bara. Xoorataa baata bara aangorraa ari'amta bara sinii galee. Poolitikaan jireenya addunyaa kanaatti gabaabumatti waan asirratti ittiin jiraattu. Oromoon maal barbaada? Oromoon bar wanni inni barbaadu tokkoffaa qe'ee ofii irratti abbaa ta'uu barbaada bara. Amma waa'ee qabsoo kana yoo dubbattu Oromoon qe'ee ofii irratti abbaa ta'uu barbaada. Kana jechuun immoo qabeenya ofii irratti abbaa ta'uu barbaada. Kana jechuun gaafa du'e qabeenya ofii san fudhatee boollan seenu. Akkasi amantiin waa hunda caalaa yeroo jennu gaafa duutu miliyeenarri abbaa fedhee qabeenya ofii san fudhatee boollan seenu. Hiyyeessa fi miskiinni illee naxalaa adii qofaan awwaalamaa jechuudha. Amma isinii galee. Hadha hadiisu sahih min sheek doktor asli nama waggaa 27 biyya chaayinaatti dhalaterra. Hadha hadiisu sahih yaa jamaa. Sheekummaan kiyyagummaa isin galtee nu didaa kolfitan. Yeroo sheeni daawwaa himammaa kolfitan qoya. Inna lillahi. Bakka isin gaafa ani sheekii guddaa ta'ee ima kolfu faddanii. Bada ummanni kun maaluma abbaa kiyyaa yoo ta'e gizee an daawwaa godhu booya. Maali bada? Maaluma kiyya isinii ta'u? Chaayinaa kana ofirraa jijjiiree biyya biraatti baradhu. Sakiyya baga rabbii si gammachiisee akkaawuntii kan keetillee baga rabbiin siif deebisee akkaawuntii kan kee jiraachuun Oromoodha fayyada malee Oromoo hin miidhu obboleeyyan kiyya isinillee warri gartee isin muufachiisee hedduu gamanumaan nutilleen akka nama tokkotti yoo hedduu itti aartanii akka hirtan namoonni gariin sababaa gartee warri gartee poolitikanyaadhaa walii gadi oofuudhaan dubbii tana daranuu oowwisuu waan fedheef mucaa kana isinitti aarsee takkaa akka inni jechoonni isaa akka hamaa ta'anitti gartee isin biraan gahanii isin dhageessanii isin muufachiisanii jiranii gamanumaan nutilleen gartee obboleeyyan kiyyaa obsaa fi isiniin jenna dhiifama godhaa fi innilleen kaleessallee gartee irra deebuudhaan dhiifama gaafatee warra gartee jibba ifa baatinaa qabu yoo taate malee warra kaan obboleeyyan kiyya hundi keessanuu dhiifamaa yoo natti muufattan isiniin jee jira gaa kabajamtoota fi jaallatamtoota keenya waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma waliif daddabarsuu hin dagatinaa nagaan nuuf tura.